mootiin alama Ameerikaa tana kalaqee ibaada gubbaa kaa'ee bara. Kana fahamtaati. Gabroota gubbaa Ameerikaa matana kalaqee kaa'e. Isii sirratti kadhachiifnaan rabbiin alamaa qadiyyaan intahat min ad-dunya wa ma fiha. Shukran Ameerikaa galatoomi. Walakin mootummaa warra jariimaa namarratti dalagu warra nama ajjeesu warra nama godhu qofa tuqe malee nama tu'in haga ammaa hawaasa Itoophiyaa tokko jantu'in. Warra mallaqa guuratee kiisatti guuratu qofa dammare malee hawaasa tu'in haga ammaa. Inzaara kun ilaal. Tahdid inzaara. Biyyatiyya hin seeninaa isinin barbaadu jechuun Ameerikaan isii qofaa miti akkana fahami warra badhaadhinna akkati lallabduumi fahami nurraa nu fahamne haasoyna Ameerikaan maal dalagama awwala gorsa kennite mari'adhaa gattaa hidhamtoota gadhiisaa nama mara gadi dhiisaa taa'aa mari'adhaa biyya tasgabbeessaa jettee ji'a tokko ol kennite isin nama tokko fixuuf sa'aatii 73 qabdanii bar nama hawaasuma keessa fixu ji'a tokko kennite. Isin akka taataan Ameerikaan nu sodaatti agarsiifne maa tarkaanfii nutti fudhanne jette. Eegas illee isinitti ergite raahaan dalayti jarri murtaahina jasadiyya wa nafsiyya raahaan dalayti. Akkanatti illee isin dinnaan itti gaafatamtoonni biyya teenya akkan seenne jette. Itti gaafatamtoonni biyya teenya akkan seenne jette. Dhoggite jechuudha. Kun dalagaa isin Bashaarul Asadiin awwala gootee mootummaa Suuriyaa. Itti gaafatamtoonni waraanaatii fi Bashaar akka Ameerikaan seenne jettee irra keette gatte. Dhagahi fahame akkanatti. Qaallichi anattu jira, anattu maaliidha, itti fufna, nuti Ameerikatti harkan kenninu jennaaniin Ayirooppatti achi garagalte. Dachii Ayirooppaa takkatti akkan seenne jette abbo Ameerikaan maan. Ayirooppaan hundi isii Bashaariin hazrii goote akka dachii isii seenne. Ameerikaa qofaa miti bibi dubbiin deemaa jira. Baradhaa qaanuuna Ameerikaa kana yoo barattan eegas yan bob jettanii Ayirooppaan cimgoote Bashaariin. Saniin illee Ruusiyaan na wajjin jira, Iraan na wajjin jira, Chaayinaan na wajjin jira. Xaxxaa jedhe Bashaariin kee. Meeshaan Suuriyaa tokko gabayaa addunyaarra oolee gabayaa sanirratti uquubaa iktisaadaa buusa jedha. Waraanni waan nyaatu dhabee walumaan oofneelee walumaan garagalee eegasi. Gaaza wayiin gurgurattu Suuriyaan suufa dalaytuun gurgurattu doolaan takkattiin isii wajjin dalaytu Ameerikaan duubaan qabsiifti. Dubbii fagoo deema bar amma eegalame jechuudha kana baradhaa. Kun istiraatiijii amma dhufaa jiru kun. Hin taphatina taphaa miti kun amma. Kuni taphaa miti suuta Ameerikaa musaqafoota baratattoota sisseeqataa CIS keessa na irraa dalayte. Akkana seeqatti bar. Ati fayyaala si na jaalatti narraa jaalatte jeddaami wallahi sisseeqattee si keessaa guurti. Faranjii jedhi wamaa adaraa kun faranjii Ameerikaa. Wanna jetti gariin as baate Eeltiraayyuu waan goone nu waa gooti. Badhaadhinna laa akkasii miti maraatiin alaa. Biyya bulchuu jechuun mootummaan tokko biyya qabatee bulchuu jechuun dippiloomaasii alaa qabaachuudha. Mootummaa tokko keessatti filannoon deeme jechuun Ayirooppaa fi Ameerikaa yoo itti shaarakin filannoon sun seeraan ala yoo jette mootummaan hin jiru jechuudha. Waliin hin dalagan. Addunyaa wajjin yoo ati buna ala baafattee gurguratin qiimaan ati biyya keessatti qabdu maali akkana dalagaan akka itti deemu. Gogaa dalaydu yoo ala baaftee gurguratin qiimaan ati qabdu maali. Iraan irra yoo uqubattu taa'e Iraanuu waa takkan taane jetta beebi Iraan petroola qabdi wayita petroolli baarmiilli tokko doolaara 100 ta'e isin 60 gurguratte gabaa suuqul aswad waan jedhamu jira gabaa jalaan gurguratan Chaayinaaf atti dhoysan gurgurta ati maal gurgurta mee daklii takkan qabdu maraachuuf deemta maraachuuf amma adaraa kun maraachuu ati deemtu suutaan deemaa jirti suutaan dhufaa jirti dhage suutaan deemaa jirti suutaan dhufaa jirti suutaan mana seenaa jirti. Isin amma gariin keessan filannoof cinqamtanii filannoon maalii ta'e filannoon mataa keessan hin jiru. Dhagaa badhaadhinna dhagaa isin hima yoo nuti badaa taane fakkiif ani paartii tokkoon qarqaaru haqa malee yoo nuti badaa taane yoo nuti mootummaa kana hin jaalanne yoo nuti badaa taane mul'anne Ameerikaan maan eega mootummaan kun sirrii jiraate maaliif mootummaa kanarra qoqqabbii buufti haganuma gaafima kana deebisa Ayirooppaan martimaa iyyiti tayyib asiin Suudaan immoo wal fixa asiin Jibuutiin asiin Keeniyaan eega nu badaa taane. Akkasii miti. Dubbiin dhufaa jira amma. Dubbii Ameerikaan keessa seente rabbii aalamattu Ameerikaa tana buusee lafa kana kaa'e. Rabbiin aalamaa kun argitee subhaanallah. Ameerikaa matana buusee lafa kaa'e. Ameerikaa tana eenyuuf lafa kaa'e beekta mujrimnatni lafa kaa'e. Mujrimmanii lafa kaa'e. Chaayinaan keessaa si fuutu waan Ameerikaan itti sinayte. Raashiyaan keessaa si fuutu addunyaan tokko keessaa si fuudhu. Suutaan mataan si iitayaa bula halkallaan.
hirraftu yeroo takka raahan bormaal natti baasan jira oolta. Okay. Girrisaa jettanii hommaa addanaa kan gir amma gariin maal jedha beektaa. Miskiinni maal jedha. Tigreef akkana dalayte malee isinii fi miti isin sanaa meeqa baatan isiniin awwaanne Tigreefi malee isin akkanumaan girristan shawaarii irra dhagaya biibii fahami. Li'anna kamaan fahamtu. Dalagaa tana namni dalagaa jiru girrisaa miti. Rabbii aalamattu dalagaa jira. Nu hiriira baanee qorra keessa bullee miidhama keenya himannee Ameerikaan lashnurraa jette. Rabbi ban maslahaan oofawa akkanumaan indaqaadda jarattiin tullash jettee miti bakka isiin sochootuttu jira bakki waa jiran Tigreemaan walitti naqe. Kuni dalagaa rabbiin nu oofaa jiru. Tigreemaan walitti naqe. Ka Tigreellee kaaseetuma Tigree walitti naqe. Kun dalagaa rabbiiti keessa seenin han beeytanirra. Dalagaa mootii alamaati. Dalagaa jira ammoo raahaa wal dhoggisiise. Hin taphatina. Biyyaanillee hin taphatina. Ufiinillee hin taphatina. Filannoo jettanii dhagayaa isinii himaan. Dhugaa isinii himaa dhagaa. Narraa dhagaa. Dhibbarraa dhibbatti dhagaa. Filattanii filachuu baattanii bakka hiikoo qabdu jirti biyyi tun. Haala wanni sun hin hiikaminiin biyyi sun raahaan hin jiru. Kaleessa isin hin jenne miidhaan gaddallee isin hin jenne. Biyya dharaan ijaaramte tun kaayoo nagahatti, kaayoo walqixxummatti, kaayoo namatti yoo deebitee jette. Namoota sammuu isaanii ol taru babaaftee laaluu dhiifte. Ummata maraataa of jalaa baaftee maraataa haraqee dhugee maraatee iyyu akka biyya bulchuu caatii nyaatee maraatee iyyuu of jalaa baaftee yoo seeraan gatteettee ummata diploomaasii qabu ummata siyaasaa ummata thaqaafaa gugurdaa qabu marii keettee hidhaa baaftee kana wajjin hin mari'atin ashangulliitiin biyya bulchiti.